Musliimas taatan kiristaanaa mee viidiyoo kana bira hin darbinaa. Innis maalidhaa? Waan dhaloota jaamsaa jiru, waan dhaloota ajjeesaa jiru, fiilmii zinaadhaa yookaan fiilmii poornoogiraafiidhaa. Ijoollee waa'ee fiilmii seeksii ilaalaa oolan akka fiilmiin kun moobaayilii keessan keessatti, moobaayilii ilmaan keessanii keessatti lamuu akka hin dhufne akkamiin akka gootan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana hamma xumuraatti ilaalaa. Akkasumas koopii liink godhuudhaan namni hundi waan kanarraa akka baqatu taasisa. Kana maqaa rabbiitti amantaniitiin adaraa isiniin jedha. Jalqaba maal gootanii wantoota googiliidhaaf fayyadamtan googilii ta'ee kiroomii ta'ee ni bantanii. Ani kiroomii waan fayyadamuuf mee kiroomii haa bannu kiroomii irraa isin mul'isa. Kiroomii ni bantanii erga kiroomii bantan booda tuqaa sadii argitan kana tuqxanii erga isa tuqxan booda wantoota isinii baasu kana keessaa seeting jedhu kana bira dhaqxanii. Seeting erga tuqxan booda olooftanii privacy and security ka jedhu kana irratti gadi tuqxanii. Erga isarra gadi tuqxanii ammas olooftanii use secure DNS ka jedhu kana irratti tuqxanii. Erga isarra tuqxan booda mallattoo amma ani tuqaa jiru kana irra gadi tuqxanii yoo isarra gadi tuqxan filannoo kanneen isinii fida. Filannoo kanneen keessaa kastamiirra yoo dura jiraate clean browsing or family filter ka jedhu kana irra gadi tuqaa. Lamuu fiilmiin zinaa bilbila keessan keessatti bilbila hiriyaa keessanii kan ijoollee keessanii kan nama kamii keessattuu isiniin argamu yoo isin akkana gootan. Dhaloota akkana baraaraa ilmaan keessan balaa kanarraa baraaraa isiniin jedha. Adaraa viidiyoo kana sirriitti koopii liink godha nama birootiif dabarsaatiin akka namni marti balaa kanarraa fagaatu taasisa. Rabbiin biraa mindaa inshaallah guddaa argattanii nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.